waggaa 8 booda rakkoon akkanaatti dhufee jechuudha. Isa kan deemaa deebi'aa maal jecha jiraachaa dhufan. Amma garuu kun irratti dhufeera jechuudha. Kanaaf adaraa keessan dhuguma isiniin jedha. Akka ta'e taati lammuma keenyatti heerumaa yoo heerumuun hin barbaachisa ta'e heerumuun hin barbaachisa yoo ta'e biyya Arabaa keessatti heerumuun dirqama yoo ta'e lammiidhuma keessanitti heeruma. Har'a waan dhagee ajaa'ibadha. Ijoollee ishii lamaanii haadha biddeenaa kan taate Paakistaaniidhaa fi geessaa jette. Itoophiyaadha ishee. Lammii Itoophiyaati. Kuweet keessattidha ijoolleen kun kan isheen heerumte jechuudha. Kuweet keessatti heerumte. Tokko Kuweetitti deessee, tokko immoo Itoophiyaa dhuftee deessee. Garuu amma immoo abbaan isaanii Paakistaaniidha. Paakistaanitti heerumte. Amma jireenyi baay'ee waan itti ulfaatee fi biyya Paakistaanii geesseen ijoollee kana lamaan abbaan isaanii haadha biddeenaa biratti haa guddisu. Baay'ee na dhibe dhugaa waaqa. Haadha biddeenaa isheedhuma biyya keessaattu ijoollee masaanuu hin jaallattu. Ijoollee masaanuu hin jaallattu. Masaanuun iddoo ishee hedatti jedhama. Tuma akkam wal jaallatan iyyuu keessi ijoollee masaanuu badaa miti jedhama. Garuu akkamittiin fuutee biyyaa baastee geesseen deebi'aa isheen haa guddistu achitti rakkatanii achitti barachuus danda'u achitti yaalamuus danda'u. Akka carraatee mucaan hangafaa jalaan dhukkubsata. Achittis hin yaalamu achittis hin baratu jettee baay'ee nama dhiba. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kakuutii beekam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyya galata waaqaa ta'u. Carraan nama tokko baay'ee nama dhiba. Anaan durumaa kaasee yeroon seenaa ishee dhaggeeffadhu seenaan dubartittii kana baay'ee tokko waan ulfaataa keessa darbite. Biyya keessattis baay'ee rakkachaa turte. Hojii isheen hin hojjetiin hin jiru baay'ee. Jireenyi waan baay'ee nama hojjechiisa jechuudha. Mana nama dhuunfaa keessa hojjetteetti. Kaaffee keessa hojjetteetti keessummeessu. Waan baay'eedha kan hojjette biyya keessatti namoota warra dhiira qofaa jiraatan jiru miti isaaniin qallabuu isaaniif hojjechuu hojjetteetti. Waan baay'eedha bakka biyya keessattis gaa'ila dhaabbattee turte garuu sababii isheen biyya Arabaan deemaa jetteetti addaan bahanii uumama miti gaatis okeedha. Erga jireenyi namaa ta'uu baate yoo hiikkatis rakkoon qabunni kuni anaan garuu kan na dhibee erga ijoolleen kun guddatanii dhalatanii ka'anii fuudhee biyya sana geessee deebi'a. Isheen haa guddistu yeroo jettudha jechuudha. Dubartiin kun erga Itoophiyaadhaa baatee jalqabarra Beeruutti kan isheen hojjette. Beeruutti naqxee waggaa 2 hojjette. Waggaa 2 keessatti kan isheen hojjechaa turte. Maatiidhuma ishee gargaarte. Ji'a maatiidhaa ergite humna tokko kaawwachuu hin dandeenye. Deebitee galtee ji'a 3tti immoo Kuweetiin deemte jechuudha. Biyya Kuweet deemtee Kuweetiin immoo waggaa 2ffaa isheetti galuuf jettee turte. Waggaa 1 dabaladhu jette madaamiin maallaqa idaatee fi isa booda waggaa 3 hojjette. Booda waggaa 3 erga si tajaajilee kafilanaa ta'etti suma jalatti alatti baheen hojjedha. Ati immoo kaddaamaa kan biraa hojjettu kan biraa fidadhuudhaan walii galan ishi jettee erga akkas ta'e jetteetu gara Itoophiyaa dhufee maatii dubbisattee warra ishi dubbisu dhufte. Tikkeetti isa acha cuftu isaan tukutee fi isa deebitu immoo ofiishi kutatte. Booda maatii ishi dubbistee ji'a 3tti eerpoortii yeroo deemtu namicha abbaa jaarsa madaamiitu ishee simatee gashee jechuudha. Isa booda guyyaadhuma dhaqxe bultee ganama isaa hojii jalqabii jetti madaamiini. Ani barii alan hojjedhaadhaan mitiyyuu kan walii gallee deebi'ee yeroon dhufu akka iqaamaanaa kennite iqaamaan kiyya maqaa keetiin taa'ee ji'aadhaan isheedhaaniif immoo birrii kaffaltu jechuudha. Gibira isheedhaa gabbartu walii galanii turan. Garuu yeroo deebitu immoo didde isheen lakki ani damooza sii dabala malee ammas asuma teessee hojjetta jettee diddee jechuudha. Waa gochuu waan hin dandeenyeef hojii ishiitti fuftee manuma sanatti booda too hojjettu dhukkubsatte mucaan kuni dhukkubsattee hospitaala geessamtee
yoo hospitaala geessamtu kaleedha kan ishee dhukkubee kaleen ishii maqaan isaa maal jedhama xaxarii qaba jedhamtee booda xaxarii suni gara maalitti jijjiirama jedhanii garuu da'uu hin dandeessu yoo turte da'uu hin dandeessu yeroo gabaabaa kana keessatti immoo daftee yoo hin heerumti ta'e osoo xaxariin kun hin guguddati dahuu dandeessi gara fuula duraatti garuu rakkisaadha yeroo jedhamtu mucatti hin naate ani toon deeyina akkamittiin hafaa umurii koo fixee amma ilaalagaa waggaa ja'a keessatti biyya Arabaa jalqabdee jennaan madaamiin maal jetti heerumii asumatti si heerumsiisaa jettee eenyutti na heerumsiistanna namni tokko jira nama guddaan kan haadha manaan jalaa duutee Arabuma jechuudha haadha manaan isaa duuteetti garuu nama guddaadha isumatti heerumiti ijoollees qabaa hamma jiraate qabeenya isaa irraa dhaalta hindeessa maanii da'uudha miti kaayyoon kee jetti jennaan lakkiyaanii hin barbaadu nama akkasii yoo ta'u baatellee nama hiriyaa qaba hiriyaa wal bare qaba isa naa eeyyami isatti heerumeen daha yaadda'uu koorra dafee jettiini madaamittiin gadditee fi tole jettee jechuudha. Isa booda nama barte qabdi mashwaara jechuudha. Ammas ijoollee abbaa ijoollee ishii ta'e jechuudha. Abbaa taaksii hojjetu jechuudha mashwaara kanaa barteetti bilbilaanii Paakistaaniidha. Isatti himtee isa faana wal fuudhan jechuudha madaamiin eeyyamtee hamma hojjettuun dhuftutti waluma fuudhanii achuma tajaajilaa turte namichi immoo taaksii hojjeta waan nama dhibuu haadha manaas qaba biyya isaati ijoolleellee qaba namichi kuni booda tartiiba baay'ee keessa darban jechuudha rakkoo baay'ee keessas darbaniiru biyya sana keessatti jechuudha namni kun taaksii namaa hojjeta taaksii namaa oofaa nama sana hojjete ofiis argata ijoollee isa biyyattiin gargaara asittis ishee gargaara warra ishee haadha ishee hin gargaara mana kiraayii kaffalaa baay'ee rakkataa jiraachaa turan dhuguma isin jedha akka isheen haasoftutti baay'ee tokko jechuun biyya Arabaa keessa ta'anii mana kiraayii kaffaluu dadhabanii hamma waan nyaatan dhaban isheenuu hamma mucaa mana keessatti eeggattee akka nama maraateetti alatti baatu geessee turte biyya sana keessatti haa ta'u malee yeroon sunuu darbee isa booda immoo gara Itoophiyaa dhuftee haati ishee mucaa keen arga yeroo jettu gara Itoophiyaa dhuftee mucaa ishee haadha isheetti agarsiistee haadha ishee dubbistee deebitee jechuudha isa booda mucaa lammataa dhuftee ulfa taatee ulfa ji'a 7 akkas yeroo taatutti ammas danda'ee jireenyi nutti ulfaataa akka yeroo darbee jettee sodaattee dhuftee asitti deesse Itoophiyaatti jechuudha mucaa ishee lammataa jechuudha yeroo ufti asitti deessu koronaan dhufe jechuudha koronaan yeroo dhufu Kuweetiin cufame jechuudha yeroo isheen Itoophiyaa dhufte Kuweetiin cufame asumaan asitti haftee jechuudha dhaquu hin dandeenye deebitee maal jechuu hin dandeenye mucaan ishee kun immoo asitti dhalate waan ta'eef egaa dubartiin kun akkasitti Itoophiyaa keessatti haftee jechuudha seenuu dhaquu hin dandeenye koronaa ta'e Kuweetiin cuftee mucaan ishee tokko lammummaan isaa Itoophiyaadha ni tokko Kuweetidha piroosesii kana hundumaa hin dandeenye akkasitiin Itoophiyaa keessatti immoo ijoollee kana guddisuun baay'ee isheetti ulfaate waan nama dhibu maallaqa tokko illee hin qabdu isheen duras achitti iyyuu rakkachaadha kan isheen jiraachaa turte dura kan hojjetaa turte immoo ji'a tokkoof illee walirraan kutin maatii isheetiif kan isheen gargaaraa turte amma kana maaliif gara miidiyaa dhufte seetanii gargaarsa gaafachuuf jechuudha gargaarsa ittiin piroosesii godhattee waan hundumaa xumurattee tikeettii kutattee gara Paakistaanii ijoollee kana geessitu kanadha jechuudha kan isheen dhufte anaan baay'ee na dhibeera jechuudha ijoollee ishee haadha biddeenaatti achiin jiraattu macheesi ijoollee kiyya itti kenneeni abbaatti kenneen inni immoo haadha biddeenaa biratti haa guddisu an deebi'een dhufaa jette kun dubbii isheeti ajaa'iba kanarraa maal hubanna seetanii lammiilee garaagaraatti biyyoota Arabaa keessatti jechuudha biyyoota Arabaa keessatti biyyoonni kaanillee rakkoon qabu biyyi kaanillee siifiyyuu giriinii si kennaa biyya sana keessa waraqata
eeyyama sii kennaa waggaa 5 booda biyyoonni kaanii. Garuu biyyoota Arabaa keessatti lammii garaagaraa keessatti warri heerumanii dhugaasiniin jedha kunoo guyyaa akkasii baay'ee rakkatu jechuudha. Namni biyya namaa keessatti hin hafu namni sun maatii qabaa kunoo namni kunillee haadha manaa qabaa ijoollee qabaa. Haga dhumaatti biyya namaa keessa hin taa'u yeroodhaa booda maatii isaatti galaa warra isaa ijoollee isaatti galaa. Yeroo sana ishee achitti fuudhee maal godha? Fudhatee biyya sanatti galamoo Itoophiyaatti deebisa. Baay'ee tokko rakkisaadha jechuudha dhugaa waaqaa. Kanaaf lammii garaagaraatti heerumuun kan namni akka hin heerumne jedhus yookaas immoo kan gaarii akka hin taane dubbatamu kanaafidha. Rakkinadha jechuudha dhumni isaa. Nama rakkisa guyyaa wayii amma jarri kun gara waggaa 8tiidha. Waggaa 8 booda rakkoon akkanaatti dhufee jechuudha. Isa kan deemaa deebi'aa maal jecha jiraachaa dhufan. Amma garuu kun irratti dhufeera jechuudha. Kanaaf adaraa keessan dhuguma isiniin jedha akka ta'e taati lammuma keenyatti heerumaa yoo heerumuun hin barbaachisa ta'e heerumuun hin barbaachisa yoo ta'e biyya Arabaa keessatti heerumuun dirqama yoo ta'e lammiidhuma keessanitti heeruma rakkataa malammii keessanii sana wayya dhuguma isiniin jedha. Isuma maalii hin beeku jaalala hin beeku kunuunsa hin beeku jedhamu sana isuma kan ofii sana wayya. Yoo ati galteellee innis booda galuunsaa hin oolu waan ta'eef inuma argita. Ijoollee keessa abbaa ijoolleenis abbaa isaanii hinuma argu. Kana garuu kun yoo namni gargaaree maallaqni argame akka jedhame ijoollee shiyyuu sanuu geessuuf geessiteedha malee karaatti wal argitu hin qabdu dubartiin kun. Innis hojjetee maallaqa ergee uumaa isaanii gochuu dadhabee jechuudha. Kanaafuu dhugaa waaqa shamarran teekar of eeggadhaa biyyoota garaagaraa biyyoota keessattuu Araba keessatti lammii garaagaraatti warreen jiraatanii itti heerumtan jechuudha. Amma dhumaatti rakkisaadha. Lammii garaagaraa miti lammuleen keenya iyyuu rakkisaadha garuu immoo haa ta'u lammii ofii wayya.